malee jaaladhu fi kabajuu fi dinqisiifadhu. Guyyaa tokkollee yaadni kiyyaa fi yaadni isaa walitti bu'ee hin beeku. Maal jechuu barbaadeetiin akka Ustaaz Ahmad barsiisuu yookaan munaaqashaa kana keessa hin seenini siin jedhan sanii hin seenin jedhu akka mataa kiyyaatti ta'an. Hin seenin hin jedhu. Hin baratin illee siin hin jedhu akkas jedhan jechuu keessoo hin taane. Hin barsiisin illee hin jedhu isaan illee akkas hin jenne garuu akka kiyyatti Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam yoo nam sadii hin jiraatan nam tokko amiira godhadha jechuun ni jedhamu hin jiru ayyuu. Injira sana sirrii jette. Ani namni abbaan fedha haa jaallatu abbaan fedha addisu ustaaza kiyya amiira kiyya jedhee miidiyaa kana gubbatti namni an kabajuu fi namni anjala deemu tokkoo fi tokkoffaan akkasuma hedduun osoo jiranu addatti kan ilaalu ustaaz Awwal Qaasim. Namni kun amiira kiyya ustaaza kiyya yoo inni waan kana godhinaan jedhe inni godha yoo inni dhiisnaan jedhe hin dhiisa. An akka dhuunfaa kiyyaatti kana gaafa jedhu Abu Mu'aaz hin dhagayuchuu kiyyaa miti. Abu Mu'aaz illee ustaaza kiyya hundi isaanii ustaaz Ahmad illee ustaaza kiyya ustaaz Suud illee ustaaza kiyya. Isaan nam sadiinuu yoo jiraatan nam tokko amiira godhadhaa jennuun jedhan nuti nama kumaatama as gubbaa teenyee nama amiira dhageenyu yoo isaan dhiisaan jedhan dhiisu dalagaa kennan dalaguu nama akkasii hin qabaannu yoo taane ufiifuu rakkoo taanaa jechuudha rakkoo keessa seenna jechuudha. Addunyaa namni kubbaa miilaa taphatu asalxaanyii abbaa barbaadeen bahe abbaa barbaadeen seenne jedhu keessatti beek amiirri dogongoruu danda'a dogongoruu dhiisuu danda'a beek. Saniifuu hoogganaa qabaachuu qabna hundi keenya hoogganaa ta'uu hin dandeenyu. Namoota Itoophiyaa sana keessaa illee Dr. Abiy jaalannu jibbinuu hoogganaan kenna isa bakka khalaasi akka Itoophiyaa dirqama kuwwan jala deema. Lakki anillee mootummaa ta'a osoo inni jiru yaada jennaan hin bada. Maal jechuu barbaadeeti? Tokkoffaa ustaazawwan keenya as gubbatti nu barsiisanii fi waa barsiisan jala deemuun dhagahuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Haa dogongoranii sirriillee haa hojjetan. Gaafii gabaabaa si gaafadhaayyuu. Ustaaz Abu Mu'aaz ta'e ustaaz Awwal ta'e as gubbatti nuu qoti nuuf boci kana nuu kenni san nuu fidi akkas gad akka dhimma dhuunfaatiin takkaa waasin jedhanii beekanii takkaa. Siluma bar dhimma dhuunfaa yeroo jedhamu naaf hin galle yaani dhimma dhuunfaa maaltu walitti gaafii gabaabaadhaa beeki anamma akka hin jirren beekaafan sin jechaa jira bare. Lakki anuun beeku kana waan nam tokkollee namni wanti waasin jedhu wanti waasitti himuu fi dhimma dhuunfaa ufiitiif ani wallaahi ustaaz Awwaliin sirritti hin beeka sirritti nama jiruuf jireenya isaatiif yeroo hin qabneedha. Maaliif tokkoffaa isaanumtiyyuu yuunivarsiitii jiran yuunivarsiitii Madiinaadha barnoota irra jiran hin xumurre waa hedduu keessa osoo jiranii as dhufanii yeroo isaanii nuufi hawaasa biraatiif illee kennuu jiran. Isaan faarsoo fi miti baay'isawee. Isaan haqiqaa jiruutu kana waan ta'eef wanni jechuu barbaadu ustaazawwan keenya yoo waasin jedhanii waan si jaallataniif waan si kabajaniif iddoo guddaa waan si qabaniif atillee hordoftoota kan kee qabda waan ta'eef odeensi baay'ee horattee jirta waan ta'eef atii fi namoonni si wajjin jiranillee akka barbaachisanitti akka deemamuuf lammaffaa immoo reefu yeroo haasoftu haasaa kan keessatti akkanatti fakkaatutti akkas akkana no diini akka mataa isaa qaba akka Haydarii fakkaatee fi Suudii fakkaatee oofuudhaan hin danda'amu akka Ustaaz Ahmadii fakkaatee osoo laa diin masmara mataa isaa qaba adeemsa mataa isaa qaba. Hayyoonni nuti fofoo laallu kunniin akkaataa diin jedhasaniin kallattiidhaan waan deemaniif isaan dinqisiifan isaan jaallan isaan jala deemna. Wannummaan Ustaaz Awwaliin jaallannuufi waan diin kan harka qabaniif malee osoo nama biraa ta'e maal gochuu jaalanna. Dubbii hammeessuufi miti an kanin jechaa jiru mataa jirutti sabbata maranii barachuu fi barsiisuu durallee barachuu fi barsiisuullee akkuma jirutti ta'e laakiin hariiroon miidiyaa kana gubbatti namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu Oromoon. Miidiyaa kana gubbatti daawaa irratti namoonni hirmaachaa turtanii fi hirmaachuu jirtanii fi hirmaachuudhaaf deemtan illee hangama kiyyaan deeggarama keessanii beektu hundi keessanuu.
nama daawaa godhu miti iyyuu an deeggaraa warra daawaa godhuti deeggaraa warra baratuuti deeggaraa warra barsiisuuti ani akka kiyyatti so maal jechuu fedheeti hariiroon sirraa'uu qaba hariiroon dhayxee ustaaz awwaliin biratti yoo balleessina sirreessa yoo dhiisna hangatti nan dhiisa ittis dhaqu ta'e waamuus ta'e akka kiyyatti jechuu kiyya balleessuu dandeessa balleessuu dhiisuu dandeessa sun waan biraati hariiroon sirraa'uudha qaba ammallee taanaa wanni ustaaz ahmadii fi ustaaz suudii fi ibnuufa wannan karadhu kallattiidhaan ayyuun keessaan ta'e miidiyaa irraa ta'e ustaaz awwal faalleen ustaazawwan reefuu akka tasaasanii argan ture ustaazawwan hundi bakka takkatti ga'anii waan ta'e haasaa turan wallaahi dhageeffanne garuu yaadamuu naa dubbiin naa gale sana booda ammoo amma bilbilaan waa hedduun dhagahe kallattiidhaanii umriidhaan si caalanii beekumsaan si caalanii haala adda addaatiin haala hin mijeessina ustaazawwan keellee qalbiin si cabuun sirrii miti atillee qalbii shan si cabuulleen sirrii miti adeemsa deemaa jirtu kaan isaa wajjin mari'ataa hordofaa dhageeffataa waliin deemtan inshaallah ammaan ammoo isaan akka caawufii si godhan barbaada akka mataa kiyyaatti atis akka caawufii naa godha jettuun barbaada sirraa yoo hangana nasiyaa waliin dhaamne ta'e akkanatti waliin hin deemne yoo ta'e ani maaliin balleessina hin jedhilla hin balleessite hin jennan ani abbaan fedhillee yoo ta'e arrabni hidhillee yeroo garii wal nyaata miidiyaa kana gubbatti akkuma ustaaz Sheikh Abdusalaam Khadir jedhanii harreen gurraachillee yoo tiiktaakii banate dhageettiin qaba sii miti abbaan fedhe dhageettiin qaba deeggaraa qabdatis isaanillee deeggaraa qaban deeggaraan kan isaaniin dhaqee waa jedha deeggaraan isaanii ammoo dhufee waa siin jedha jidduu kanatti ammoo diin keenya waraabessi nyaata waraabessi qophaa'ee taa'u jira isinirra beekeefiti kanneen kana hunda haasa'u so qaawwii akkanaa kun dhokatu qaba yeroo hunda arrallee taanaan burullee taanaan silaa ayyuun akka an dura amma dura beekutti halkan sa'a kanatti pheenxe tokkoo fi lama ijjiisisaa jirti sagantaan sun badaa jira isaanillee deeqa kudhanillee haa ta'u dhimma kan kee haasawaa turan kun ta'uu hin qabu qaawwii akkanaa kun beeknellee osoo hin beeknellee cufamuu qaba baduu qaba dhaabbachuudha qaba kanaafuu yoo ustaaz ahmadii fi ustaaz ibnu suudiin fanaaf hayyamanii keessaan ta'e miidiyaa irraan ta'e kallattiidha ustaazawwan keenya dhiifama gochuu fi qabanii ammallee taanaan daawaa gooti taanaan lafarra warri lafarraa hin jira miidiyaa irra taanaan ammoo dirqama ustaaz awwaliin faa ustaaz farhaaniin faa ustaaz abumwaaziin faa nu afoo deemanii isaan jala hin deemnu yoo ta'e uffifuu shakkii biraa keessa gallee jechuudha an dirqama isaan wallaahi yoo isaan naaf hin hayyamne akka isaan hin jennetti yoo hin deemne an miidiyaa kana gubbaa kallattii daawwaatiin hin hirmaadhu akka mataa kiyyaatti yookaan jammata warra kaayiroo sanitti hidhadheetti wajji deema waan biraati saniifuu ayyuun isaan faa wajjin deemuudha qabdi kallattii isaan kaayanii jala deemuudha qabdi itin amanaa kana irratti maal jettan ustaaz Suudii fi ustaaz Ahmad galatoomii jazaakallaa hiidar sirriidhuma jette ustaaz Ahmad dubbatanii jedhete ustaaz Ahmad koomenti tokko arge ustaaz awwalii fi ayyuu walitti madaalchuu barbaada namoonni tokko daawaa quraana beeku qofatu waan daawaa isin fakkaata yaa jamaa warri koppii liinkii osoo gootan irra geessan warri taabtaaba osoo gootan irra geessan warri osoo sheer gootan irra geessan wallaahi wabillaahi watallaahi daawaa godhu jirtan warri gasti keessa teessanii muditara fudhatanii kaan baasaa kaan buustan daawaa godhu jirtan daawaan humnaan ni godhama yaadaan ni godhama daawaan qabeenyaan ni godhama